Ashama harka fuunee hordoftoota daawwattoota Reedii Adam Tube akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sanaadhaa qabu jechaa har'a ajandaa jabaa tokkorraan dubbachuuf deema. Waan jabaa tokko hunda keessanirra ga'e jedhee yaada hunda keessan ta'uu baatuyyuu mana nama tokko seenee jira. Innis ajandaa dhuunfaa kiyya osoo hin taane ajandaa bilbilaan naga'edha. Dhiirri Gama ajandaa kiyya osoo seenin dura namoonni YouTube channel kiyya faaraa taatan like, share, subscribe gochuu hin irraanfatina. An Reedii Adam Tube Kaayiroo irraa isinii dabarsa yeroo kamiyyuu Kaayiroo Ijipti irraa jechuudha. Sagantaan kiyya wal fakkaataa ta'uu baatuyyuu haaluma yeroo wajjin deemaa jechuudha. So har'a maal dubbachuu barbaada? Warra mallaqa walirraa nyaatetu jira. Mallaqa guddaa namni bara kanaa nama miti bar bineensuma deema yaabo Rabbi. Dhugaa rabbiitti bineensuma deema namni garuma argeensi sobee si nyaata yookaan waan wayiitti si nyaata yookaan jaalalaan si nyaata yookaan waan biraatti si nyaata ooma ta'e wayiitti si nyaata si jala goree jechuudha. So kan kanaa adda mootu adda guddaa waan si ajaa'ibu weessa namni sobellee jaalalaan inuma nama nyaata waan biraatti inuma nama nyaata garuu kuni marzii waan jedhamu beektanii waan sammuu namaatti nyaqarsaa ta'u ilma namaa biyya ormaa keessa dajjitanii maraachuu caalaa wanni garaa namaa gubuun jiru. Ati waan tokko taate namni garii nama obsaan qabne jira waan ta'e san obsaan dabarsuu dadhabee nama maraatetu jira jechuudha. Siigalee so kuni waan yeroo hedduu irraa dubbanneedha irra deebi'ee dubbatuu barbaada ammaaf immoo waa'ee nama biraatiin dubbachuu barbaada. Maqaa isaa akka dhaamuun barbaadu namni suni miidhamee jira sammuu isaatiif baay'ee yaaddoo keessa jira waan ta'eef innis maalinni namni akkuma kamiitittu maqaa suuta isinitti himuu danda'a yookaan immoo biras taruu danda'a garuu immoo seenaa isaa sirriitti isinitti himuu barbaada. Innis maalinni akkuma nama kamiitu akkuma anaafsii namni yeroo jiruuf jireenya isaa keessatti gahee jedhe jaalalaaf kaadhimama yookaan immoo jaalala eegalaa jechuudha. Obboleettiin amma tiyyaa tuni akkuma nama kamiituttu gaafa biyya jirtutti gaafa biyya Itoophiyaa jirtutti jaalala eegalte keessatti jaalallee ishii walii galanii gaafa jaalallee ishii walii galanii fuudhuu barbaadutti maatiin ishee dhorgate maatiin ishee isaaf kennuu dhorganii gaafa maatiin dhorgan isii jaalalli isaa waan itti jiruuf dirqamtee ajaja maatii ofii dabarsitee isatti heerumte jechuudha. Maatii ofii eeyyama maatii malee gaafa eeyyama maatii malee ishitti yookaan isatti heerumtu wal fuudhan kanaaf homaan qaban ture. Waa tokko qaban ture jari lamaanu maaliif eeyyama maatii malee wal fuudhan waan ta'eef maatitti erga wal fuudhanii jaarsummaa ergatanillee maatiin eeyyamuuf hin dandeenye fedha isaanii malee waan heerumteef achumarraan jireenyi dirqamsiisee waan gootu waan hin qabneef isa dhiisuu waan dandeenyeef jireenya ofii isa hojjetti fufte. Erga jireenya ofii itti fufte booda akkuma nama kamiitu hojjetachuu eegalanii oduma hojjetatan jireenyi biyyaa sun hin beektanii namaaf hin darbitu waan ta'eef uummata dabruu fi didda hojii isaanii bilaashuma ta'e achirraan mala tokko baafatanii malli isaan baafataniif akkuma nama kamiitu biyya alaa deemnee dalagannee mana ijaarrannee erga mana ijaarrannee jireenya fooyyeffanna ka jedhan kaayyoo qabatan gaafa kana isin deemuudhaaf biyya alaa dirqamtee jechuudha. Isa osoo hin taane shamarreen yookaan tanamma isiniin jedhutun biyya alaa deemuudhaaf walii galanii waan biyya alaa ittiin deemtu hojjetatanii jechuudha. Isin maatii ofii dhabdee jirti isa qofa wajjin jirti jechuudha. Isinii galaami sirriitti waan isiniin jedhu kana sammuutti qabataa deema. Hanga dhumaatitti maal akka ta'e adda baafatta waan ta'eef. Achumarraan biyya ormaa deemte akkuma nama kamiitittuyyuu dalagaan ta'eef biyyi isin deemte Saudi Arabiyaadha. Saudi Arabiyaa deemte erga Saudi Arabiyaa deemte inni gara Itoophiyaa jira jechuudha. Itoophiyaatti yaa'u akkuma nama kamiitu walii galanii jiranii mana ijaarrannaa jireenya keenya fooyyeffannaa morka keessa seenna jedhan isin kaayyoon isiisan. Amman deemtee biyya ormaatti dalagattee akkuma nama kamiitittu dalagattee waggaa tokkoo fi gara ji'a 5 mallaqa tokkoon ergineef maaliif walitti qabatu kaayyoo waan qabaniif hayyee jettee mallaqa guddaa riyaala Itoophiyaa gara 10,000tti lakkaa'amu gizema tokko ergite amma riyaala 10,000 jechuun birrii Itoophiyaatti birrii guddaadha. Riyaala 10,000 naan jettee riyaalli 10,000 gara birrii 100,000 fi wayiiti birrii Itoophiyaatti. Amma mana akka ijaarannuuf jetteeni isaatti ergitee jechuudha. Jaarsa isii kanatti maatiin qabdu gaa maatii isaaf jecha maatii ofii dhabdee jirti. Innis Itoophiyaa jira waan ta'eef akkuma nama kamiitittu mallaqa san irraa fuudhee ammallee oduma kanaan jirtu isii waggaa 4 biyya armaa turte waggaa 4 deebitee ammallee amatuma biraatitti
riyaala gara 15,000 maal ergiteef waan hojjettu hunda gara fidduu waan hin qabneef isatti mana zabbaxannee waan hunda goonee jetteeni walii galan jechuudha. Inni illee mana ijaaraa jira waan hunda godha. Isiin isa malee nama biraan beektu. Maaliif maatiidhaan nama hundaa wal lolte waan ta'eef lakkoofsa nama biraan qabdu. Lakkoofsa maatii immoo irratti hin dawwaltu maatii wal lola waan qabaniif kajaarsoo fi qofa qabdi jechuudha. So kanaan osoo jirtu amma hin beektan ka hojii dhiire kenna. La hin beektan ka la. Way. Si gubaa bar rabbi naa nyaatu baay'ee tokko si gubaa dhugaa rabbiiti taane. Silaa naaf taatee ayyama wayii argadhe nama kanaan ajjeesa beekta. An dhiirsa kiyya miti diinni kiyyoo na nyaate dhiisuu hin barbaadu la. Amma wanni si yaaddan tokko mee dhiirsi kiyyaa jettee kan amantu tokko kan isaaf jettee maatii keetiin wal dhabde tokko waan badana godha jettee yaadda tasallee ni yaaddu. Tasuma yaaddu yaadne isiinis yaadne kana sammuu keessa of hin finne maaliif morka keessa turte si gala. Morka keessa turte siin tun morki isiin keessa turte maatii ofii dhabdee isa dhabuun qabu gadi jabaanne nama taanaaf kaayyoon isii garuu ta'uu hin dandeenye kaayyoon isii sun hin taane maaliif hin taane mallaqa isiin itti ergite kana hunda mana ijaaruu miti inni wannoo tokko hin binne ilaal dumbulloo tokko waan binne muka tokko hin binne sin gaarrama dumbulloo tokko muka tokko hin binne maaliin godhe yaa jiran odoo nyaata iyyuu waan gaariidha. Maaliif beektaa deebitee dalagatta mallaa inumaa iyyuu miti. Mallaqa isiin akkatti dafqitee aanxabaxabdee sababa isaa maatii wal dhabdeen kana xiqqooma isii sheemiin osoo hin qabin jaartii biraa yoo ittiin fuudhu la. Biyyatti galee biyya jiraa'in jaartii biraa osoo hin qaanfanne yoo fuudhu caalaa wadhee nama gaddisiisu hin jira. Mallaqa isiitiin birrii tokkoon dumbulloo tokkoon mana tokkoon ijaarree yaa'abo. Mallaqa isii cafacafeenii gara Finfinnee kanatti galeetiniin mallaqa isiitiin jaartii biraa fuudha. Jaartii biraa zanaa wajji jedhanii mallaqa isiitiin taphatanii isiin hin beektu sunillee hin beektu. Gaafa kaanii gaa miskiintittiin tiyya mana qabaa waan gaarii qaba jettee kaate kaa gara biyyaa galuudhaaf bakka ga'e kaa biyya ormaa biyyaa hoggaa furii mitiire. Gaafa isiin galtee booletti simate akkuma namaa ammas bariin simata waan si ajaa'ibu keessa sanumaan qaanfatuun simata. Gaafa simatee jedhuun galan. Beenu mana keenatti gallaa'ettiin mana kiraatittiin deemanni mana kiraa qabe waan isin ajaa'ibu keessa mana kiraa. Achi booda amma maal jedhaan kuni manni kan kiraati kan kennan xumuramnee biyyatti ijaaree dheen kiflaa gaditti waan isin ajaa'ibu keessa lakki mana kiyya na fiddu malee amma osuma kanaan jiran nama beektu argite kala rabbiin isa qabu edaa bar amma isiin akka isiititti keessumminna adaamaa jiraatanii hin galanii of duratti ka jedhu yaada qaban. Gaafa nama beektu tasa wal argitu walumatti haasa'anii akkaataa itti galte akkaataa irra turan dubbatan. Gaafa kana zarazaranii itti mankaa isaan hin beekan waan isiin beektu se'an. Yoo kana sammuun isii laalkaa akkam akka ta'u tilmaama. Tilmaama sammuun isii akkam akka ta'u yaa jiran. Ani kan na dhibe warri dhiiraa kuni nyaachuunis mallaqa waanuma jiru. Garuu maatii isiitirraa akkas gootee nama akkanaatirraa nyaatanii mallaqa nama akka isii sanirraa nyaatanii yaa ummata. Mee amma sammuun isii kan akkatti mararamee jedhe kun maal si fayyada biyya alaatti deebitee naa barreessite isaa wal dhabdee isa makka ol hiite maatii isii dhabdee isallee dhabdee mallaqa ofii dhabdee sammuu koo akka hin dhabne jettee biyya ormaatitti deebitee tiniin kana naa himte amma akka namaatitti ganaa jireenyaan diyattee eegalti ganaa waa hedduu eegalti jechuudha. Dhiirri akkatti cakkana yaa jara kenna waan inni isin gorsu asirratti waan isin hubatuudha qabdan abadan abbaa feetanii namanina sila isin akkaawwantii banattanii jireenya keessan fooyyessitan maal rakkoo qaba akkaawwantii Itoophiyaatti banattee kaate birrii gachirratti yoo ergatte maal ta'a. Gaafa akkatti waggaa meeqa taartee birrii tokko keessaa dhabdu mucattii sunaan gama akka booyaanatti mixanatu beeka garuu waan sodaa qabduuf salphina ofii eebalu jettee himachuu hin barbaanne nama biraatiif barnoota akka ta'u jettee naa himte ani isiin kanatti himteef nama biraatu barumsaa ta'u akka irraa of eegan naa dabarsii jette. Waan akkanaa kana jira namni hangana garaa walirratti jabaata laal gara jabeen hangana ga'u kan walirratti baadhatee deema yaa ummata kenname namni waan wati qollee irraa nyaata qarshii 200,000 fi 50,000 ol gara 300,000 gasii kun namni akkamitti waan dumbulloo tokko irraa dhiifne fiyaaki xiqqoo yoo nyaatu kana gadi hin hudhu morma kana hin hudhu baay'ee si dhibaabar namni sareen akkanaa kun ani gorsan isin gorsu yoo jiraatte abadan jaarsa keellee yoo ta'e yoo ebbaa ilmaa yookaan nama astamaamaanyi addaa kabiraa hin ta'in nama maatii keetii wasi dhabsiisee jedhee
waan akkanaa si yaanne kanatti waan akkanaa gootu baay'ee si gaddisiisa. Hundi keessanuu akka irraa of eegan abdii isinii qaba kun gorsa isinii ta'uu qaba barumsa guddaa ta'edha yaada shamarran keenya jabaadhaa of eegaa keessattuu dhiirri biyya badaadha mallaqa nyaatuu kanarratti badaadhaan dhoobata si soballee baay'ee si soba maaliif hin argitu waan ta'eef online irrallee waan hin oolle fakkan amma warri biyya alaa kana wayyaa xiqqoo online irra yeroo waan ooltuuf bilbilaan illee taatu biizii isa gootee waan kanarraa adda isa kutuu dandeettu garuu kana biizii godhuu hin dandeettu bilbila isaa deemee online irra hin turu so kanarraa hundi keessan akka of eegan abdii isinii qaba an sagaleen keessan gadi isin yaasaattu akkana kana Ready Adam Tube namoonni YouTube channel faaraa taatan subscribe godha an xumuree jira fayyaa naataa isin jaaladha isin kabajaa ilmaan Oromoo